Jirra jirtu dhaggeeffattoota chaanaalii Dooktor Mimoonaa Boonsoo akkam fayyaa keessanii jirtu bakka jiraattan torban nagaa qabdu hundi keessanuu bakka jiraattan isiniin jedha ilmaan Oromoo. Egaa hadhammoo mata duree biraa qabadhee isinii dhufee jira. Mata dureen isin qabadhee dhufee walqunnamtii saalaa gammachuu qabu hojjechuudhaaf wantoota beeku. Walqunnamtii saalaa nama gammachiisu namoonni walitti dhufan koppiliiwwan sun lamaan walqunnamtii saalaa isaan gammachiisu jechuudhaaf maal beekuu qabu? Walqunnamtii saalaa waan jedhameef gochuu qabu, haala kamiin gochuu qabu waan jedhamu xiqqoo irraa dubbachuufanii. Egaa akkuma beekamu walqunnamtiin saalaa dhala namaatiif barbaachisaadha. Egaa namni tokko gaa'ela erga raawwatanii karaa seeraatiin walqunnamtiin saalaa dhala namaatiif barbaachisaadha. Egaa walqunnamtii saalaa kana raawwannu akkamiin raawwanna inni jedhu barbaachisaadha asirratti. Haalli nuti raawwannu barbaachisaadha jechaadha. Walqunnamtii agarri caalaan isaa gammachuudhaaf akkuma normaan akkuma jirutti ta'ee gara caalaan isaa kan pileezhariidhaaf walqunnamtiin saalaa kan gaggeeffamu bakka baay'eetti. Isa kana immoo haala kamiin gammachuun barbaadame argama kan jedhu irratti xiqqoon xiyyeeffachuun barbaada. Wanti godhuu qabnu ijoo keessaa wantoota gara 7-8 achi booda adeemsa isaatii kan dubbadhu. Tokkoffaa yeroo ofii kennuu barbaachisa. Hiriyaa ofiitiif yeroo kennuu barbaachisa. Ofiifis yeroo kennitee waan saniif itti qophaa'uu barbaachisa. Saayikooloojikaalii yaadaanis qaamaanis itti qophaa'uu barbaachisa. Akkanumatti argameef waan osoo hin taane hiriyaan keessumillee yeroo kennitee itti qophaa'uu barbaachisa jechaadha. Inni biroo immoo physical affection hojjechuu qabda. Physical affection jechuun cimjitteetu walqunnamtii saalaatiif nama tokko irra bahuu osoo hin taane ho'isuu qabda jechaadha. Nama qaama saniin haala hormoonii isaatti madda akka fedhii keessa galu siistemaan godhuu qabda malee takkatti nama rakkoo kan taatu ta'e hin ta'u jechaadha. Inni biroo immoo tuttuqii baruu qabda. Practice touching qaamaan tuttuquu baruu qabda. Qaama tuttuquu qabda. Qaamaan tuttuquu miirri ittiin ka'u fedhiin ittiin ka'u namoonni tokko haala namarratti hundaa'e ta'uu danda'a. Akka dafee itti honnaa jedhus hin danda'u jiraachuu danda'a. Even kan badhetti ilaaluma ilaalanii yookaan horii garaagaraa ilaalanii wantoonni akkasirraan kan namoonni ka'uu ni jiraachuu ni danda'a garuu namoota hundaaf waan hin taaneef practice touching shaakaluun gaariidha. Inni biroo immoo kallattiilee garaagaraa itti fayyadamuudha. Practice different position garaagaraa fayyadamuullee gaariidha. Namni hundi kallattii tokko irratti haalli mijatuu fi lubrikeet godhuu dhabna. Kanaafuu orgaanizimii akka ka'uuf kallattii jijjiiruun gaariidha. Inni biroo immoo keessaayyuu ispoortii naannoo maashaalee qaama saalaa jiran ispoortii qaama san jajjabeessu keegel exercise waan jedhamu hojjechuudha. Inni kun akkamitti hojjetama? Hogguu ta'anillee hogguu konkolaataa keessatti ambaasii oofan mana teessorra ta'an hojjetamuu danda'a. Akkamitti hojjetanii maashaawwan naannoo qaama saalaa jiran kan sosochoosan jechaadha. Inni biroo immoo hogguu fincaanan jidduu addaan kutanii of barsiisan jechaadha. Hangam akka jabaa ta'e maashaallee akka jiru jidduu addaan kutanii xiqqoo turanitti deebisanii guyyaatti adeemsisanii teessorroo ta'an sochoosan maashaa qaama saalaa jiru kan guyyaatti isa san hanga si'a 5 guyyaatti hanga daqiiqaa 10 akkasitti hojjechuun isa san ni jabeessa. Inni kun walqunnamtii saalaatiif ni gargaara. Ispoortii qaama walumaa galatti hojjechuunis sirriitti akka fayyaduudha. Kuduraalee fuduraalee garaagaraa nyaachuunis akka fayyaduudha. Adeemsi biroo immoo adeemsa walqunnamtii saalaa yoo goonu adeemsa kamiin godhuu qabna kan jedhudha. Jalqabatti lachuun jaalaleewwan isaanii yeroo olii kennuu qabu. Qophaa'uu barbaachisaadha. Saayikooloojikaalii qophaa'uu qabu. Haala jirullee wal gorsuu rakkoolee jiru wal gorsuu boqonnaa barbaachisu fudhatanii yeroo olii kennanii erga fudhatanii boodatti guyyaa gaafa garas kan deeman hogguu deeman san qophaa'uu barbaachisaadha. Qophaa'anii erga garas deemanii booda wantoota isaan jeequ waan garaagaraa kana erga irraa fagaatanii yookiin haala isaanii erga mijeeffatanii booda tokko haala isaanii keessa waan gochuu qabanii hogguu san dhiirris uffata isaaf tolu kan qaama isaatti mul'isuu danda'u akka dubartii fedhii kaasu uffachuu qaba. Dubartiinis immoo uffata haphii kan qaama hawwachuu danda'u kaasuu danda'u fayyadamu qabdi. Jarlachuu waliin bareedanii haala kana mijeessanii seenuu qabu jechaadha. Kutaa isaanii haala isaanii mijeeffatanii erga seenanii booda illee immoo daayireektimaan kaniitu walqunnamtii saalaatiif fiiguun sirrii miti. Maaliif keessaayyuu dubartoota irratti orgaanizimii yookiin fedhii isaanii dafee hin qabu ni tura. Yeroo baay'ee dubartoota irratti ni tura akka dhiiraa sanii miti akkatti kan ka'uu danda'u. Kanaafuu maal akkamii fayyadamuu qabna?
jalqaba irratti erga seennee uffata haala kana mijeeffanne wal dhungachuu qabna, wal hammachuu qabna, jalqaba wal hammachuu irraa ka'uu qabna. Wal hammanne san takkatti wal hammanne wal dhiisuu miti walitti deebi'ee wal kabajuu qabna. Wal hammannu san illee yoo xiqqaate daqiiqaa sekendii 30 fi sana ol turu qabna. Sekendii 30 fi sana ol on turre hormoon oksitooksiin jedhamu madduu hin danda'u. Yoo sekendii 8 adaduma sekendii 8 hanga sekendii tokko akkas sekendii 2 dabalaa deemu hammin wal hammannes hormoon oksitooksiin madda. Hormoon oksitooksiin kun immoo sirriitti hormoon jaallaati laava harman jedhama. Baay'ee waliin nama dhiyeessaa jira. Hormoon kun haadhaa fi daa'ima walii dhiyeessu sanii nama walii dhiyeessaa. Waan baay'ee nama akkasii qabdu jaallaa itti dhagama hormooniin kun bal'inaan baddaa namni sun baay'ee si hawwata baay'ee si qaqqabaa gaafa qaqqabdee nama sanoonni jettu hormooniin kun akkaan miira gammachuu keessa galchaa jechaadha. Inni biroo immoo erga akkana qaqqabdee booda hormoonii kan erga kaaftee booda hag bifa kanaan gootee booda wal qaqqabu gaafa sirriitti ciisuu seentullee immoo iddoolee mara tuttuquu yookaan dhungachuu qofa osoo hin taane keessattuu dubartoota irratti fedhii saalaa walqunnamtii saalaa caala dhungachuu fi qaama foorpilee waan jedhanii dursa jechaadha. Foorpilee inni kun baay'ee isaan gammachiisa. Isaan kunillee iddoolee seensatiif eeraa narbii indiingisee iddoon qaban iddooleen birootti jiru. Iddooleen kun kan fa'a tokko morma keessaayyuu gara morma afoo kuni isa kana dhungachuun sirriitti qaqqabuun baay'ee dubartoota akka fedhiitti dabaludha. Lammaffaan aruullaa Irloobii inni gurri loobiin gurraa tunni isin as baatu tunni hafuura ho'aadhaan yoosan miira hafuura ho'aatiin gajjennee yoo dhunganne yoo gajjenneetti itti hafuuratti baafannu katee kunillee akka fedhii dabaluudha. Inni lammaffaa immoo batak isa jennuun hudduudha. Hudduun gara duubaa kun akkuma beekamu iddoo masiliin gara duubaa jiru kanaan illee isa kana tuttuqqii yoo san sirriirra deddeebine tuttuqquun ni kaasa. Inni lammaffaa immoo kilitooris waan jennuu fi vaajinaal maarjii waan jedhamudha. Kilitoorisiin kun akkuma beekamu yeroo qunnamtii saalaa kan dhaabatu keessaa isa tokkodha. Kilitoorisiin kun vaajinaa gara gubbaatiin xiqqoo waan xiqqoo isa gara dubartoota irratti kan argamudha. Kilitoorisii fi vaajinaal maarjinii kanarra tuttuquun keessaayyuu pireejarlii yoo laayittachi yookiin suuta kan tollu ta'e morma vaajinaal maarjii wantoonni kun ni qabu seensatiif iddooleen kun pireejeriin sirri jabeessinii immoo kilootiroosiin nippil harma caafii harmaa kanneen immoo pireejeriidhaan sirriitti jabeessinii tuttuquu qabna. Inni biroo immoo dugda duubaa kanallee sirriitti deddeebinee wantoota iddoolee kanneen gochuu qabna jechaadha. Gara caalaa iddoolee kanneen itti deddeebinee sirriitti taphachiisuu qabna jechuudha. Daarektii walqunnamtii saalaatiif yoo adeemnu ta'e dubartoota kanaan gammachiisuu caalaa walqunnamtii saalaatiin daarektiin gammachiisu. Isa kanaan adda damxaqqa onnaa jennu orgaanzimii keessa galanii jechuudha. Ifin oraalii kiisingiin oraaliin dhungannu sun walqunnamtii saalaa caalaa isaan gammachiisuu danda'a jechaadha. Erga kanaan haala kanaan goonee booda gara walqunnamtii saalaa yoo deebinullee dhangala'aan jiraachuu xiqqoo lubrikeet godhuu dubartoota ilaaluu qabna jechaadha. Maaliif yeroo baay'ee dubartoota keessatti dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaatti dhaga'amutu jira. Disprooniyaa waan jennu isa kana dubartoonni akka isaan muudanni itti tolu jechaadha. Isa kana lubrikeet godhuu isaanii erga ilaallee booda walqunnamtii saalaatti seenuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan walqunnamtii saalaa kan gochuu qabdeenyu jechuudha. Suuta erga qaama isaanii sirriitti hoo'ifnee sirriitti hojiin taphanne sirriitti dhungannee kiisiin erga goonee booda itti seensisuu qabna jechuudha. Gara walqunnamtii saalaatti seenuu qabna jechuudha. Inni biroo asirratti dhiironni dafanii dhangalaasantu jira. Baay'ee kan cinqamanii jechuudha. Gam turee mana waan jedhu kana yeroo biraa walitti deebina ammatti nagaan turaa fayyaanaa ta'a isiniin jedha.